Poolisiin humna addaa Oromiyaa ji'oota dabran keessatti guutuu naannoo Oromiyaa irraa leenjii fudhataa turan kumaatamaan lakkaa'aman qacaramanii gara hojiitti bobbaafamuuf qophiin xumuramu dhaga'ame. Kanaanis humnoota raayyaa ittisa biyyaa malattuu poolisiin humna addaa Oromiyaa gaachana biyyaa Itoophiyaa ta'uun eeguu akka danda'u gahumsa qabaachuun hime bal'ina oduutiin dhiyeesse. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa haleellaa saayibarii irraa biyyattii eeguudhaaf jaarmiyaa meeshaa ammayyaatiin ijaare ta'uu Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hime. Waliigaltee Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamaa turteen sanadni waraanni biyyoota lameenii xumuratti godhu kan lakkifamee jiraachuun mul'ate. Haa ta'uuti malee immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammas irra deebi'uun dhaadannoo dhageessisuun ifoome. Biyyi Somaalilaandii eega yeroo jalqabaatiif beekamtii biyyummaa idil addunyaa Israa'el irraa argatteen booda leenjii waraanaa Israa'el irraa fudhachaa jiraachuu himame. Biyyi Yuukireen eega Raashiyaan mana amantaa isii ibiddaan gubdeen booda galgala edda warshaa bobaa qulqulleessituu Raashiyaa diroonii guddaan haleeluun dhaga'ame. Kanaanis Yuukireen hijaa Raashiyaa kafalachuun yeroo ammaan tana lolli xiixaa jiraachuun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kan didambe isin dhageessifne martinu hanga footootu lammii miidiyaati amma gara bal'ina oduutti dabarra. Yeroo ammaan tana humni addaa poolisii Oromiyaa bira dabree gaachana biyyaa tahee biyya eeguuf gahumsa qabaachuun ibsame. Akka maddeen amanamoon himanitti eebba humna komaandoo Oromiyaa ji'oota muraasa dura Oromiyaa kutaalee garaagaraatiin leenjii fudhataa turan kumaatamaan lakkaa'aman kunneen poolisoota humna addaa Oromiyaa milishootaaf kutaalee siivilii garaagaraa biroo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachisee jiraachuun himame. Komaandoon humna addaa Oromoo fi komaandoon humna addaa Oromiyaatiif yuunitiin siivilii dabaluun kan jalqabe immoo haala sochii siyaasaa biyyaa keessumattuu sochii waraana kaaba Itoophiyaatti mul'atu hordofe loltoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa malallee humnoonni nageenyaa Oromiyaa kumaatamaan lakkaa'aman kaambii seenanii akka leenjifaman taasisuun ibsame. Tarkaanfiin tun tarkaanfii tarsiimoo cimtuu humna waraanaa jabaa jaaruutiin kan wal qabatu yoo ta'u humni dambalii garee waraanaa faallatan kanneen akka garee TPLF fi Shaabiyaa fi humna faannoo biyyattii weeraruuf tarkaanfachaa jiran irratti humni guddaan leenji'aa jiru kun tarkaanfii fudhachuuf kan yaadame ta'ullee ibsame. Mootummaan Itoophiyaa balaa alaatii fi keessoo irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf dhaabbilee waraanaa cimaa gajjabeessuun dirqama ta'uu amaname. Guyyaa lamaan dura immoo ajajaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa akeekkachiisa cimaa kanneen humnoota alaatii fi keessoo birmadummaa Itoophiyaa cabsuu barbaadaniif shimbirroon samii keessaa gaachanni samiirraa humni qilleensaa ija durreetiin diina laaluu gahaa ta'uu dubbate turuun ni yaadata. Ogeeyyota saayibarii bu'uura jiddugala saayibarii ittisaatti leenji'an yeroo eebbisan Leetinaal Yilmaa Mardaasaan dubbateen nageenya biyyaatiif dhaabbilee haleellarraa eeguuf qophii saayibarii cimsuun barbaachisaa ta'uudhaan sirna eebba kanarratti keessummaa kabajaa ta'uun kan argame ajajaan olaanaan haleellaa saayibarii abbaa biyyummaa biyyattii irratti balaa guddaa akka fidu hubachiisuudhaan raayyaan ittisaa haala kana keessatti qophii isaa cimsuu akka qabu cimsee dubbate. Jijjiirama kanaan dura raayyaan ittisa biyyaa humna qilleensaatiif lafaa qofaan kan ijaarame ta'ullee amma garuu humni meeshaa ammayyaa hidhate jijjiirama dhufe keessa jaarmeeleen humna galaanaaf saayibarii hammachuudhaan guddina teekinooloojii yeroo sanii waliin madaaluudhaan amma jijjiirama guddaa argamsiisuun dubbate. Mala jijjiiramaa kana keessatti hormaayinsi naannoo saayibarii haalaan fooyyessuudhaan haleellaa keessootiif alaa jiraachuu biyyattii balaadhaaf saaxilan bu'aa qabeessa ta'uu fashaleessuu akka danda'an ibse. Yeroo ammaan tana sirnoonni dijitaalaa saffisaan babal'achaa jiranii jijjiiramni waan jiraniif haleellaan saayibarii dandeettii lolaa dirree waraanaa irratti qormaata guddaa ta'uu akka danda'u akeekkachiise. Kanaaf ammoo abbaa biyyattiitii fi qabeenya dijitaalaa dhaabbilee eegsisuun halkanii guyyaa hojii ariifachiisaa yeroo kana ta'uu ibse. Balaawwan nageenya ammayyaa kana qolachuuf jiddugalichi duula hubannoo uumuu fi leenjii idilee cimsuun hubannoo saayibarii irratti raayyaa ittisa biyyaa guddisuuf kan itti fufuu ta'uu qabu ibse. Dhumarratti illee jiddugalli kun gara fuulduraatti hojii humna saayibarii baay'inaa fi qulqullina cimsuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu kan akeeke ajajaan olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa miseensonni waraanaa saayibariin eebbifaman beekumsa dhaabbilee isaanii keessatti horatan naamusa waraanaa olaanaa fi miira itti gaafatamummaatiin hojiirra akka oolchuu qabanis yaamicha dhiyeesse.
Guutineen waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti jiru qabxiilee 14 kan qabu guyyaarraa ifoomuu dhaga'an. Wixineen qabxii 14 qabu kun yaadannoo waliigaltee Islaambaad United States of America fi Republic Islaama Iraan gidduutti taasifame kan of keessaa qabu ta'uun ibsame. Biyyoonni wal waraanaa jiran kunneen diinummaa fi haleellaa waraanaa Libaanoosiif gama hundaan raawwatamu hatattamaaf dhaabbachuu akka qabu dubbatan. Weerara dabalataa irraa if qusatanii akkasumallee abbaa biyyummaa Libaanos akka kabajamuuf waliigalteen mallattaa'u akka qabu Iraan ejjennoo isii ibsuun ibsame. Biyyoonni lamaan abbaa biyyummaa fi qulqullina naannoo qaama biraa kabajuuf dhimma keessoo walii seenurraa akka if qusatanis waada seenan. Waliigaltee waliin itti dheerachuu kan danda'u yoo baay'ate guyyoota 60 keessatti mari'atanii waliigaltee dhumaarra gahuuf waada galuun ibsame. Ameerikaan waliigalteen tun erga mallatteessitee guyyoota 30 keessatti Ogura humna galaanaa Iraan irratti qabdu akka qaaftuu fi waliigaltee dhumaarra ga'ame humna isii naannoo Iraan keessa akka ba'aaftu wa'anni galame jiraachuun ibsame. Iraan guyyoota 60 doonii daldalaaf karaa nageenyaatiin akka dabruu fi albuudaa fi gufuulee akka buqqistu akkasumallee guyyoota 30 keessatti hojiin idilee akka deebi'u waada galuudhaan akkasumas bulchiinsa Strait of Hormuz gara fuula duraatti Omaanii fi biyyoota ollaa waliin mari'achuu akka qabdu dubbate. Ameerikaan michoota naannoo waliin qophaa'uu fi hayyama maallaqaa barbaachisaa ta'e kennuudhaan guyyoota 60 keessatti paakeejii doolaara biiliyoona 300 deebisanii ijaaruu fi misooma diinagdee Iraan hojiirra oolchuuf kafaluu akka qabdu wa'anni galamuun ibsate. Ameerikaan qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame hunda United Nations fi kan isii dabalate akkaataa yeroo waliigaltee irra ga'ameen guutumaan guututti akka kaaftu wa'anni kan galame yoo ta'u biyyoonni lamaan dhimma kana marii keessatti dursa kennuu fi hatattamaan furmaatatti akka taasisan ibsame. Iraan meeshaa nukleeraa akka hin misoomsine waada galtee irra deebite yoo mirkaneessitu biyyoonni lameen to'annoo eejensiyaa Nisaa Otoomiik idil addunyaa jalatti kuufama yuuraaniyeemii badhaadhina qabu akka balleessanii fi fedhii badhaadhina Iraan gara fuulduraa akka irreeffamus wa'anni galamuun ibsame. Hanga waliigaltee dhumaarra ga'amutti garuu biyyoonni lamaan haala amma jiru eeguuf kan waliigalan yoo ta'u Iraan sagantaa nukleeraa isii eeggachaa kan turte ammallee Ameerikaan ammoo qoqqobbii haaraa akka hin keenyee fi humna dabalataa naannichatti akka hin bobbaafne ibsame. Ameerikaan hanga qoqqobbii guutumaan guututti kaaftutti Iraan boba'aa alergii isiitiif hayyama qoqqobbii irraa walabate akkasumallee tajaajila baankii inshuraansii fi geejjibaa kanaan wal qabatu akka kennitus waan galame. Ameerikaan maallaqaa qabeenya Iraan ugurame guututti akka gadhiifamuuf hayyama barbaachisaa ta'e hunda kennuu fi kaayyoo yaadameef karaa baankii jiddu galeessaa Iraaniin akka dabru ibsame. Ameerikaa fi Iraan hojiirra oolmaa fi itti fufinsa waliigaltee kabajuuf hordofuun malaawwan jiran hundatti akka fayyadamanis ibsame. Kayyatoonni waliigaltee tana kayyata takka, kayyata 4, 5, kayyata 10 fi 10 takka guutumaan guututti hojiirra erga ooleen booda Ameerikaa fi Iraan kayyata hafan irratti xiyyeeffachuun waliigaltee dhumaarra akka gaanis ibsan. Waliigaltee dhumaatun murtii mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kan dirqamu ta'uun ibsame. Haa ta'uutii malee ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eega Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabu mallatteessaniin booda Tiraamp ammas haleellaa biraatiif dhaadachuun ibsame. United States of America fi Iraan barreeffama waliigaltee yeroo kan pirezidaantonni isaanii waraana dhaabuuf roobii kaleessaa mallatteessan ifa godhanitti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu Iraan waada galtee yoo kabajuu baatte ammas haleellaa jalqabaatii fi qondaaltota biyyattii du'uu itti fufanii jechuudhaan doorsa dhageessuun ibsame. Walgahii biyyoota G7 irratti kan hirmaatte pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gulantaa duraan Iraan misaa'ela ardii bira dabree dhukkaafamuu danda'u dhaabuu akka qabduu fi Tiraamp dhimma Iraan laalchisee ammoo yaada miidiyaaleef kan irratti kan dubbate yoggatu waliigaltee tana yoo diigan hamma dhumaatti isaan boombiidhaan rukutuu dandeenya jechuudhaan doorsise. Itti dabaluudhaan akka waliigaltee tana diigan hin barbaannu garuu waliigalteen akka kabajamu ni barbaanna jee wayita bakka buutonni gama lamaanii waliigaltee araaraa dhaabbata mijeessuuf jiranitti Tiraamp ammas dubbii akkanaa darbachuun Iraanii fi Ameerikaa jidduutti waliigaltee kun deebi'ee fashalaa akka jiru sodaan jiraachuun ibsan. Biyya Somaalilaandii eega yeroo jalqabaatiif biyya Israa'elirraa beekamtii idil addunyaa jalqaba argatteen booda Israa'el wajjin hariiroo gaarii cimsaa jiraachuudhaan dhiyeenya kana ammoo pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi yookaan Irroon gara Israa'el imaluudhaan waltajjii adda addaa erga taasiseen booda yeroo ammaa tana taateewwan haaraa biraa mul'achuun dhaga'ame. Israa'el Somaalilaandii keessaa buufata waraanaa kan hin qabne ta'ullee garuu humnoonni poolisii fi waraanaa biyyattii leenjisaa jiraachuu ministeerri ittisaa biyya Somaalilaandii Muhammad Yusuf Ali guyyaa roobii kaleessaa beeksise. Yeroo kanatti illee naannoon uummatee fi bulchuuf hottooyitee jirtu tun seektaraawwan qonnaatti dameewwan biroo irratti Israa'eliif gaafii hirmaannaa investimentii dhiyeessuunis gabaafame. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaandii Yusuf Ali qaama jila ergamaaf torban kana Israa'el mara keessaa nama tokko gaa ta'u kunis taateewwan jalqabaa pirezidaantii Somaalilaandii
Abdurrahman Mohamed Abdullahi yookaan irroo hordofee kan ta'e gaatu daawwannaawwan tunis erga Israa'el muddee dabre keessa biyya jalqaba Somaalilaandiif akka beekamtii biyyummaatti kennite taatee erga argamteen booda gaafa Afrikaa teessuma lafaa bakka murtaa'aatti argamu irratti tan argamtu biyyi Somaalilaandii erga waraanni waliin biyyattii mudateen booda bara 1991 Somaaliyaa irraa fottoquun bulchiinsa mataa fi ijaarrachuudhaan walabummaa labsattee fi bulchaa jiraachuun ni beekama. Somaliyaan beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite tana kuffistee halaaltee gaatu tarkaanfiin tun weerara yaadamee raawwatame jechuudhaan Somaliyaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa Israa'el kennite kanatti mufii qabaachuun ibsame. Somaaliyaalee malatti illee biyyoonni gaafa Afrikaa hedduun walii galtee tanaa fi akkasumallee beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennite balaaleffataniiti jiran. Biyyoota Afrikaa bira dabareellee biyyoonni Arabaa hedduun kanneen Somaaliyaa wajjin hariiroo qaban beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite mormaa turuun ni yaadatama. Gabaasni Somaaliyaa Gaardiyaan dilbata dabre akka ifomsetti Israa'el buufata sassaabbii odeeffannoo icciitii Somaalilaandii keessatti akka bantee fi dhimma buufata waraanaa Israa'el dhaabuuf malu irratti mariin taasifamaa jiraachuu ibse. Kanumaanis Yusuf Ali yaa'iin dhimma daldalaa kan ministeera dhimma alaa Israa'el Teel Aviv keessatti qopheesse cinaatti miidiyaa Reuters waliin haasoo taasiseen gabaasa Israa'el naannicha keessatti buufata waraanaa dhaabuuf mari'achaa jirti jedhu oduu sobaati jechuudhaan haale. Garuu Somaalilaand keessatti bakki waraanaa Israa'el yookaan buufanni waraanaa hin jiru leenjii waraanaa kan naati jirti jechuudhaan ibse. Biyyi Yukureen erga dhiyootan Raashiyaan mana amantaa isii haleelteen booda hijaa Raashiyaa tana kafalachuudhaaf warshaa qulqulleessituu Raashiyaa keessatti argamu barbadeessitee jiraachuun ibsame. Diroonii Yukureen fageenya dheeraa irra deemu torbee tokko keessatti yeroo lammataaf warshaa boba'aa Raashiyaa qulqulleessuu haleeluu ibsame. Haleellaan tun warshaa tanatti ibidda qabsiisuudhaan aarri gurraachi furdaan magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo uwwisee jiraachuun ibsame. Haleellaan tun qaama duula bal'aa Kiyev bu'uuraalee anniisaa Raashiyaa irratti gaggeessee jirtu jechuudhaan ibsame. Yukureen yeroo dhiyoo asitti immoo dhaabbilee tarsiimoo daandoo Raashiyaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaatti fufte. Pireezidaantii Yukureen Zelenskiin haleellaan tun Raashiyaan magaalota Yukureenii fi bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti irra deddeebiin misaa'ilaa fi dirooniiwwan haleellaa waan raawwatteef deebii murteessaadha jechuun ibse. Pireezidaantichi dabaluudhaan Raashiyaan waraana kana itti fufsiisuu fi namoota qulqulluu irratti xiyyeeffachuuf gatii kafaluu qabdi jechuun ibse. Haleellaan yeroo dhiyootuun kan raawwatamte yeroo haleellaan daangaa qaxxaamura fageenya dheeraa biyyoota lamaan jidduutti raawwatamu haalaan dabalaa dhufeetti ta'uun ibsame. Biyyoonni lachuu amma bu'uuraalee tarsiimoo sarara fuulduraa irratti argaman haleelaa kan jiran hoggaa ta'u aangawoonni Raashiyaa hanga ammaatti garuu miidhaa haleellaa tanaan qaqqabe ilaalchisee ibsa isaanii kan hin kenneen ta'uun ibsame. Garuu hojjettoonni balaa tasaa ibiddi warshaa qulqulleessituu kana to'achuuf yaalaa akka jiranis gabaasni ba'ee mul'ateeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun odeeffannoo guyyaa irraatiif qabannee tanan gammaatti hordofaa turtanii odeeffannoo teenya gama biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.